keessummeessaa eenyu kan itti aanu maqaa naa himu obboleessa biyya kanaaf obboleettii. Bilaanii fi obsee obboleeyyan laastineen keessaneen qarallee bitan maqaa akayyuu naa gahe maqaa kee kan laastineen naa Bilaanii. Bilaanii fi obsee simboo kitaaba simbiruu. Okay, simboo jettee dabse. Simbiruu. Kitaaba duraan bitanii jiranii online illee binnee jirra ammas kitaaba kana obboleeyyan lamaan taane doolaara 500 ni fudhanna jiranii fudhadhaa doolaara 500 dafa bashannantu fayyaatee galatoo. Okay, gamas dhaqaa kabaltiidhaaf ammoo gamas dhaqaa bakka ijoollee uffata gugurraacha uffattu sana bira dhaqaa achi jiran bakki kabaltii. Go ahead. Okay, seenaa. Hayyee namni biraa ga'e doolaara 500 obboleeyyan ta'anii haadha warraa abbaa warraas ta'anii ilmaaf abbaas ta'anii bituun ni danda'ama. Maatiis ta'anii obboleeyyan ta'uun akkana kunoo. Jaree biraan jiru laal inni mari'ataa jirullee bara already isin marii eeggatanii gana marii asin fixataa jira warri as dhufe kun waan ajaa'ibaa jawaadii waliin. Ergaa gamaaf dullee asumaan dabarfatan namni qalbii qabu. doolaara 500 Aye, Ibashale Ra, Ibana Washington Kapusna. What do you get? Dr. Hussein Ibana Washington Kapusna, Yadabaridami. Doctor Yadabaridami. Dr. Amata, Demito Gonbari, Dr. Dugazi Kamena. Dr. Hussein agreed with you. No, not Ibana Washington. Duai sini Dewi Fatih. Bayu Borama duai sini Dewi Fatih. Rabbi ada berat saya kutus. Kuka sini juru Rabbi ranu kisu. Rabbi akka isi fitu kofamiti. Akka Rabbi fitu kulit Rabbi saya balas. Ya ada berat Rabbi saya kutu. Wa mati kisah Fayyan ibe diojrat. Rabbi edanurra ibe sesna. Laba fi ibe Rabbi selaras. Sababa kedi. Rabbi subhanahu wa ta'ala kapsu itu kara iltase nama ada le itu pasti saja galatu mande nama galata duraka mena kumala bayyuna kumala ka durati dubarto kasi ko mando keessatis warra gati kitaaba kana jal qabeeni bari keessa isino amma mo akkamati biyya ilma kiyya wajjin kitaaba kana doolaara 5,000 bitatte kana hamile kadari ma yero to hamile kan dosi ni dadami na rusa sana rubatu dadamu. Thank you Yeroo Kesse. Akkuma Yeroo Kesse yeroo nu gahaa jirti. 250 nama kudhanii argannee gara sagantaatti isin tarkaanfachiisa. Mee namni 250 jettan 250 come on waan bar Rosa Sporti dan kita ni mandi pada macam tu. Ibana mafi shantam. Awalnya sarfaji sini. Takka dolar pun tak. Here we go, Dr. Hussein. Hamili mana? Dr. Hussein offernya jam kawajani akan awalno. A man of his word. Nama karte, nama dah. Makasa nani. Makasa. Fayyines dolar di mana hamile. Oh abba mana isi masha Allah Rabbi Shamsi walin abba mana isi ti walin dolar di mana ma fishantam kitaba harka jawarir rafud najan abba iman Haji Mustafa di mana ma fishantam hamile ni juru abba imanin hamile di mana ma fishantam ولكن نه هكذا دعاء غناف دعاء باكيج كيسان بيني سني ولا رشانا أنا متخكي بدو ربي خكي بدو إسن كيسان ربي الراسو داتو جرا نما ربي أكاسو داتو جرا إسن كيسان نما ربي نرادا جيو جرا إن بيتن يا دام مراد أكسر بسنا كتابو وانا مني بعد ربي سنين دمين آمين جامين
waan nama sodaachisaa rabbi sirraa haa qabu. Aamin illee dadhabdeeynaaf waan nama sodaachisaa rabbi sirraa haa qabu. Waan nama gartee rakkisaa, waswaasaa, shakkisiisaa rabbi sirraa haa qabu. Nama asaan keessan nageessin haa ta'u. Maatiin keessan diigamarraa rabbi haa dhiisu. Ilmaan keessan ilmaan barakaa haa ta'u. Aamin illee dadhabdana. Anuu lallabuu dadhabne maa aamin hojjette? Dhibba namaa 50. Namoonni itti dubbifannee mul'achuu barbaada. Irra qabda osoo dubbataa jirtan warri Minisoota laayivii sin ilaalaa jirraa inni gammanneerraa akkitti baatanii goota kennatti simattanii natti tolee jiraa jechuudhaan Saalaasiyyoo Manfisteenasiirraa maqaa teessaniin $1,000 jechuu jira. Obboleessa Afandisiyyoo Saalaasiyyoo. Amine Saalaasiyyootiif $1,000 maatii waatiin isaa namaa isaan rabbi nagee haa godhuuf. Yaadamaa rabbi haa guutuuf. Ilmaan isaa ilmaan barakaa rabbi haa godhuuf. Zarmaanzan isaa kana gar akkasuma jattu ni beektan kaa torataa sibboo fi mandoo kana maatimi. Wayii bustanii. Ittuma jiraami. Aboo zalaalamitti guinaati. Warri eeggataa jirtan narraa hin agaruu. Rabbi si haa tursiisu. Waa'ee isaa waa jechuu barbaada. Namni kun beekte garagalinaaf. Viidiyoo kaameraan sirriitti irra naqan itti naa tufuu qabdan. Namni kun ofii isaatii baratee barumsa digirii tokko osoo ni gahaa hin jirin maastarsi isaa fudhatee ilmaan isaa tokko osoo naafin ilmaan sadii mamu kan waliin eebbifamtan. Maatiin guutuun barana haayiskuul irraa ilaa kolleejatti intartiisaa mataan garii peejii barataa jirti akka dhageessu. Mee naaf hamilee bareeduudhaan naasimadha. Ijara rabbi saamis rabbi barataa siyaaku ummata akka keessanii fakkaata akka keessanii rabbi hawaasa keenya keessa rabbi nu argamsiisu. Barumsaan bareeda jedhan. Barumsaan bareeda. Barumsi humni hin daangeessu. Bakki jiru nu hin daangeessu. Jireenyi nu hin daangeessu. Rabbi nama laaffisu. Barannee ilmaanii waan dabarsu warra danda'u rabbi nama godhu. $250 yeroo keessa waan qabdaa. Dhageeffadhaa. Gurgurtaa kitaabaa kanaa dhaabuu dandeenya. Keewwas mariidhaa fi marii barbaadaa waan sagalee dhaga'uu barbaadanii amanaa exactly namni meeqaa as bahee kitaaba barbaada namoota ammas laga ta'uu kitaaba kitaaba. Sandaawwan kitaabuma keessa qabatanii dhuftanii gatii qabatanii mallatteeffachuu dandeettan. Suuraa waliin ta'uu dandeettan. Okay, $250 maqaa kennan. Mukhtaar Obsaali. Warra biraa jira? Obsaali? Abdurazak? Abdurazak Seifi? Jamal? Ni dabalamtani? Warra keessa ni dabalame immoo? Maashaallah. Sitti hinaaftee dhufte? Maqaa kennan jechisa? Maqaa warra keessanii? Misra Haji Qasim abbaa manaa isiiniif hukumaan bite isiin $250 jalaan hafu jette Ibrahim jalaan hafu jette warroota maqaa dhooyne kana hamilee naa kennaaf. Hamilee illee dadhabinaa qabu. Kakarsa akka gaariitti inshallah. Namni biraa namni $250 gara xumuraa deemaa jira. Nu ulfaadhaa nu galatoomaa baga aduwwii nurraa cabsitan. Baga diina nurraa cabsitan. Osoo maallaqa kan nu baattan akkanatti wal qabatanii bahuun keessan kuni ija budaa qorichi ija budaa akka taate beektanii rabbii ija budaa rabbi sirraa qabu jee falfalaa fi falfaltuu rabbi sirraa haa qabu haasidaa fi histii rabbi sirraa haa qabu mirgaan galii mirgaan babbayi nagaan babbayi nagaan gali an cufaan jiru beeku. Alright, sagantaa kana cufuuf kenna warra as jiru kana qofa fidee cufna daa'ima kan maatii biraa dhaban jedhu.
Okay, please, daa'imman teessan qaba yoo asii gadi ba'an arguu hin dandeettanii daa'imman teessan waachoodha. Okay, warri as jiru kun kitaaba akka qabdan mallatteessanii moo na biraa barbaaddan? Kitaaba narraa barbaaddu? Okay, saani dafee kitaaba naan dhaqqabi kitaaba asii fidadheera ka afaan amaaraa yoo ta'e malee. አማርኛ ተናጋሪዎች ወይም ደግሞ አማርኛ ማንበብ የምትችሉ ምናልባት ቁቤን ማንበብ የማትችሉ ደግሞ የአማርኛ መጽሐፍ በሰፊው አለ። ኦኬ ዳቪድ ሳዲቅ ኪታበ ሰናደፍ ያሰት ነማስሩ ከነቆ ፈራጩፍና ዶላር ይበለማ ሸንተማ ወረፍነት ከነረጩፍ ሳዲቅ ጀማሎ ገተው ይበሻል በቃ ነገዱት مقاعد يمو مقاعد ياكيت عبد الرزاق أنا متي عبد الرزاق مقاعد جلسنا من قدير جنين ملك عبد الرزاق قاسم نمني نمو كي مقتون جنين كدير مقتون جنين الناس أمس كتابة كان بشري فرتيرا so but please can you guys help me Sadiq Maltai Sadiq كتابة دفين أمريكا Alright, nabi ragaya kitab na kusan na umsa. Kitab nabi ragaya jira kitab at tita ng kufa. Sana stab balang kanaf mo. Alright, warra asjiran kana boda tumuruf demna tumurre Sheikh Nasir Ibn Tumurani dafati warra assistant kanattaa suuraan Ustaaz Nasir sagantaa asii kana kiyyaaf isaa nurraa cufa gara mariitti deemame jechuudha qophaa'a kana booda dafaa deemaa warri jala walitti nama kana. Thank you. Kabuta te organa hamile na. Intana siasa. Kabuta, come on man. Kabuta, come on man. Jawab dulu. Agak bete na huli mormon tu sama dia kita be. Agak bete na mormon tu. Kadang kene kan mami. Duri sakkan hoye kya tu? Bagian udah bete. Kahar kade bude be kahar. Thank you. Kaabuta kinhangafe hordoftoota daawwattoota qilleensarraan nu daawwataa jiran warroota Awurooppaarraa akkasumatti Ameerikaa keessa Kanadaarraa Awustiraaliyaa Afrikaa hirriiba keessa dhabdanii daawwachaa jirtan ulfinaa fi kabajaatu isinii mana bakka jirtanitti nu wayyoomaa uffannaa nu galatoomaa warroota narraan kan asii waliin qabamtan sagaleen keenya loud and clear biyya diiguuf miti mootummaa diiguuf miti mootummaan haa sirraa'u daandii haqatti nuuf haa deemu ajjecha haa dhaabu saamicha haa dhaabu sabaa salammootaan wal ficiisuu haa dhiisu ummata nagayaa sodaachisuu abbootii qabeenyaa doorsisuu abbootii qabeenyaa qabeenya isaanii humnaan irraa fuudhu haa dhaabu kanuma bara wanni dhaamachuu barbaadu biyya san keessatti namni haqaan jiraatu haqaan haa jiraatu gabaabaa biraatti kanaaf jibbaa obboleeyyan keenyaan qabu jibbaa sirna nama nyaata sirna gabroonfata sirna haqa dabsaa sirna saamichaa sirna ajjeechaa hidhaan hidhaa sobaa cubbuu diddaan keenya kana malee
mootummaan haa diigamu jechaan jiru. Kan jaarame akkamiin nuu jabaatee haqarratti ifaa bilisaan ummata haqaan bilisaan ifaan bilisaan ummata san hooggana. Kaayyoon keenya kana nama jijjiiruudhaa miti. Duris jechaa ture nama jijjiiruudhaa miti. Yoo jijjiiramne immoo humnaan dadhabu arrabaan hin dadhabu rabbii malee waan sodaatu kan nu beeku. Goonee jira arrabaan qaallicha as qabne maduranii waan hin dhabne. Aboo qabne moo qabne as qaallicha gaafa nama dura. Qaallicha guddaa maaliif bana hin qabne. Alam nuhliki al-awwaliin thumma nutbi'uhum al-aakhiriin. Akkuma haduraa dabre sanitti osoo qawwee takka nu baasin namni haqa malee nama miti. Karraa muqufta. رسول ربي عليه الصلاة والسلام وأنت لنصور ربي نما تجرجر سرعة نمني نما زلم نمني نما مين نمني هكام ملي نما أجيس لنصور ربي بلا ربي تجرجر تجي رسول صلى الله عليه وسلم خناف إسرائيل بياس حواسس نجيبا سنة اللواجر ساندوشة جاني جراجو لدمنيتي ميت خناف مهيرت ربي سبحانه وتعالى بيا في بيوتي لفا في لبيتي ربنا جنوان